bakkaaf iddoo jirtetti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota naardostoof nagaa kootii Waaqayyoon haa galatu. Guyyaa har'aa kana barnoota baay'ee namatti tolu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barnoonni qabadhee isiniif dhiyaadhes akkaataa kamiitiin bakka waayifaan yookaas neetwoorkii bareedaan jiru itti hubachuu akka dandeenyu appilikeeshinii bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Appilikeeshiniin illee kunoo isa kanaadha. Net signaal kan jettu kanaadha. Egaa akkaataa itti fayyadama isaatii fi eessaa argachuu akka dandeenyu walii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii kan dhuftan Naardos Tuubiin sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan na cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaa deemna. Tole, egaa appilikeeshinii kana pileestoorii keenya keessa dhaqnee buufachuu ni dandeenya. Pileestoorii keessan keessa appilikeeshinii kana seentanii buufattu jechuudha. Egaa pileestoorii keessan keessatti kunoo pileestooriin ishee kana warri yeroo jalqabaatiif pileestoorii keessa hin seeniin dirqama iimeelii akkaawuntii keessan asirratti kireet gochuu qabdu. Erga achirratti kireet gootanii booda appilikeeshinii barbaaddan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Garuutu iimeelii akkaawuntii keessan kireet hin godhin isiniif hin buusu waan ta'eef egaa appilikeeshinii guyyaa har'aa waliin ilaallu akkaataa kamiitiin bakka waayifaa ga'aan jiru yookaas waayifaan sirriitti hojjechaa akka jiru appilikeeshinii ittiin hubachuu dandeenyu har'aa keessa isaa bannee waliin ilaalla jechuudha. Egaa baay'ee isin gargaara dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu namoonni baay'een bakka waayifaa isaanii ni dhoksu yookaas akkasumatti isiniif seenuusaa argitu malee eessa akka inni jiru hin argitanii. Egaa appilikeeshiniin kun kana adda isiniif baasa jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatii fi gaafa keessa seentan appilikeeshiniin kun haala kanaan isiniif baasa. Kunoo amma ani waayifaa koorraa parsantii meeqa akkan fagaadhee jiru isinitti argamaa jira jechuudha. Kun amma kun 35, 45, 55, 65 jedhee jira jechuudha. Egaa ammumaan waayifaa kootti siqaa deemu akkuma argaa jirtan kun innillee naannessaa jira jechuudha. Gara 35tti amma itti siqu innis dabalaa deemaa jechuudha. Inni appilikeeshinii kana baay'eetti gammaddu mana keessan keessaallee bakka daataan seeraan hojjetu, bakka daataan sirriitti hojjetu sirriitti arguu dandeessu jechuudha. Inna kunoo gajjallaatti illee ni agarsiisa jechuudha. Bilbila keenya irraa distaansii hammamii akka irraa fagaannee jirru akkaataa kamiitiin gaafa itti siqnu mana keenya keessaa yookaas bakka taa'aa jirru keessa gaafa walii gadi sussuqossisiifnu neetwoorkii ga'aan eessaa akka jiru kunoo akkuma argaa jirtan naannessaa jira jechuudha. Gaafa naanna'u kunoo haala kanaatiin jechuudha. Egaa bakka neetwoorkii ga'aan jiru argachuudhaaf appilikeeshinii kanatti fayyadamaan isiniin jedha barnoota baay'ee isinitti toludha. Bilbilli ani fayyadamaa jiru yookaas waayifaan kan irraa fudhatamaa jirullee maal akka ta'e kunoo asitti kan inni naaf kaa'u wantoota baay'ee nama gammachiisanidha. Siimiin fayyadamaa jiru yookaas bazmaran fayyadamaa jirullee kunoo asitti naaf ka'a jechuudha. Bakka bilbila koorraa maal akka fayyadamaa jiru wantoota baay'ee adda babaasee naaf ka'a jechuudha. Wanti asirratti argitaa jirtan kun waan muraasa fakkaachuu danda'a garuu waan baay'ee of keessaa qaba. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Humni waayifaa keessanii akkam akka ta'e hammam akka hojjetu 2G, 3G fi aga 5G maal akka ta'e adda baase kan isinitti himuudha waan ta'eef seeraan itti fayyadamaan isiniin jedha.
Barnoonni har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftani chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Guddaa galatoomaa. Barnoota biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii.